Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS kan daawwataatii jirtan televezyiinii OBS kan qophii harka fuuneetii qophii harka fuunee keenya har'aan keessummaa stuudiyoo keenyatti affeerreerra. Keessummaa keenya har'aa kan ta'an barreessaa fi akkasuma ogeessaa Yeedaloo Simee Tufaatii. Simee bakka nagaan nu dhuftee gara stuudiyoo keenya. Bakka nagaan eegdaa. Harka fuunees jenna. Harka fuutanii jiraata. Simee dargaggeessas waan taateef si'isiinan jedha obboon jedhuuti. Asumaan hayyama si gaafadha. Hin danda'ama. Haa ta'u gara gaaffii keenyatti haa ceenu Simeen namni gara baay'eetiin kan inni si beeku gara walaloo kana gara wallee kana Yeedaloodhaan maqaan Simee yoo ka'u nama hedduutu beeka. Meet immoo gabaabsiitii hordoftoota keenya televezyiiniidhaan daawwataa jiraniif Simee Tufaa jechuun akkas jedhiitii waa'uma ijoollummaa irraa dhugaa dhiqun. Galatoomii Basanaa caalaa atoo ibsiteetta. Simee jechuun barreessaa walaloo ogeessa Yeedalooti. Simeen eessaa ka'ee eessa ga'ee kan jedhu immoo kan baadiyyaatti dhaladhe bakka itti dhaladhe godina Lixa Shawaa aanaa Jibaat kan Dammuu Abbayyee jedhamu keessatti dhaladhe barnoota koo sadarkaa jalqabaa achuma aanaa sana magaalaa Shananiitti baradhe sadarkaa lammaffaas achumatti baradhe akkaataa kanaatiin tureesin jechuun danda'a. Simee Tufaa Dhaabasaa jechuun isuma kan gabaabaatti. Haa ta'u seenaa jireenya kee gabaabinaan nutti himteetta kan ganama kan ijoollummaas ta'uu isaati. Simeen keessumaa jiruu gara ganamaatti namoonni waan baay'eetiin dabarsu. Manni barnootaallee jira, maatiillee gargaaruu jira. Waanuma gaggabaabaa sana wajjin hariiroo maatii yookiin jireenya hawaasummaa ijoollummaa gara ganamaa kan itti dabarsite waan gaggabaabaa nuti. Akkuma ijoollee baadiyyaa kamiyyuu ani amman umriin kiyya mana barnootaatii qabutti hoolotuma tiksaa horiidhuma tiksaa warra kee gargaartaa jechuudha. Akkuma eenyu godhu. San booda immoo eegama mana barumsaa eegalee barnootuma kiyyatti fufee akkaataa kanaatiin nan dabarse sin jechuun barbaada. Muuziqaa uumee Simee yookaan muuziqaadhaan wal qabata waan ta'eef ka'umsi muuziqaa kana beekne. Namoonni baay'een akkanatti artii jalqabde jedhanii na gaafatu. Ani artiin jalqabne artiitu na jalqabe. Na barbaadeetuma otoo barataa kutaa 3 ta'ee jiru na jalqabe malee ani hiikaa artii guddaa kana beekee miti artii kana jalqabe. Kutaa 3 keessa taa'ee walaloo barreessee dubbisan ture. Achirraan yeroo nan kutaa 6 akkana baradhu biiroon barnoota Oromiyaa fi dhaabbanni koodii Itoophiyaa jedhamu tokko ogbarruu qopheessee ture. Ogbarruu daa'immanii kan jedhu sanarratti dorgommii eegalee aanaa sana bakka bu'ee godina Lixa Shawaa bakka bu'ee akka Oromiyaatti hirmaadhe. Gaafa sana hiikkaan artii naa galte. Ani hojii kan hin jalqabe yeroo sana. Kan inni na jalqabe garuu kutaa 3 taa'ee jechuudha. Artii akkaataa kanaan na jalqabe tolumaan jedhu ammas biyya kutaa 9 ga'u ogbarruun kun dorgommii fi ammas godina sana bakka bu'eetan dorgomee Oromiyaatti jechuudha. Injifadhe sana booda mi'a artiitu naa galee artii mi'eeffadhe. Artiin nama mi'eeffate bira ani taasiseen artii mi'eeffadhe jechuudha. Akkaataa kanaatiin ture. Gama muuziqaa immoo nama hiriyaa kiyya tokkotu ture achi aanaadha. Naannoodhuma Shananii kana Bizaachoo Boojaa jedhama. Sochiin ani goggodhu kana laalee kananii bakka tokkotti dorgomee mo'achaa jiru kana laaleetu maaliif sirba nu hojjennee naan jedhee ture. Tole jedhee yeroo sanatti sirboota anaa fi isaaf qopheessinee gara sirbaa dhufe. Gara sirbaa dhufee garuu sirba keessan ture. Maaliif wanti ani danda'u wanti na bira jiru sirboota iyyuu haa ta'u malee wanti nani caala danda'u sirba akka hin taane ofii kootii hubadhe. Yeroo ta'u nama koomanti nan godhin sanachumatti dhiisee walaloo fi Yeedaloo artistoota Oromootiif qopheessuu eegalee jechuudha. Asirra geenye. Haa ta'u garuu immoo namni tokko adeema kan kaa'e
Ani artiin barbaadne artuma barbaadee manuma kolfee manuma keessatti dhufeesiin artiin. Tokko tokko immoo artiin kun manuma isaa nan baqatee kan jedhu jira. Kana lamaan akkamiin maal jettan? Kan barbaacha dhaqee dhabu jira. Kan immoo manumatti itti dhufu jira. Artiin kun maal jennu? Artiin loogiin beektu. Artii jechuun daawwitii qulqulluu hawaasa agarsiiftu. Miidhagina hawaasaa, rakkoo hawaasaa, jaalala hawaasaa, jibba hawaasaa daawwitii artii keessatti ilaaltuudha loogiin beektu. Maaltu jira kenna artii keessatti kenni jira. Muudamni jira jechuudha. Kan muudatu. Faalamas jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani siif himeera kanuma kiyyarraa. Walleen na biraa jiraatu iyyuu malee ani wallisaa miti jedhee kan gamagame jalqaba anuma mataa jira. Namni balleessite jedhee natti mee miti. Waa namni waanuma caala danda'u hojjechuutu irra jiraata jedhee tan amana. Kanaaf artiin gama kamiiyyuu loogiin beektu, bilisummaa qabdi, qulqulluudha, icciitii jaalalaati. Artiin kana. Kanaaf artiin hin loogdu. Namootumatu gaafa hiriiran waan isaanii ta'u biratti hiriiru. As keessa waa lamatu jira. Artiin gaafa badhaafamtu atis hin beeku, anis hin beeku, namni biroos hin beeku. Garuu adeemsa keessa barbaaddee in argatta. Gaafa oddoo jirtu kan ta'e ta'uu argatte si milkaa'eera wanti kun jettee bakka tokkotti hawaasa biratti fudhatama gaafa argattu naa milkaa'eera. Daandiin kiyya karaa kanaa. Jireenyi ilma namaa kallattii filachuu irratti waan wal burqaa deemu kuninaa ta'a kuninaan ta'u jedhee kan murteeffatu abbaa qofatu hin ta'in kennillee keessa jiraachuu irra jiraata jedhee tan amana akka artiitti akka daldalaattis haa ta'u akka maaliittis waanuma caala danda'u namni hojjechuu qaba. Kanaaf artiin hin loogdu. Anaan jalqabaan na jalqabuun ishii na jaalattee anatu immoo jaalatee barbaaddatee keessa seenee jechuudha. Na jalqabdu malee ani immoo barbaaddatee keessa seene. Wallee jalqabaa yaadatta tarii kan sagaleetti ciratti ta'uu danda'a yookaan immoo garuma kanatti illee na seensii kan jechuu dandeessu. Ani dhaggeeffataadha. Hedduun dhaggeeffadha muuziqaa. Dhugaa sitti immoo sirboota Saggaayee Daandii, sirboota Haayiluu Kitaabaa, kana Umar Sulaimaan, wallistoota Oromoo walleen yoo ba'u ani abbaan kiyyaatee tokko qaba. Fudhadheetu mangalaa gamma fedheen nan argadha ture wallee nan dhaggeeffadha. Walleen yeroo sana dhaggeeffadhu kan akka ijoollee awwayyaadhaanis miti kaniin wallee dhaggeeffachuu jalqabe. Sadarkaa albeemitti warra ba'an kanan dhaggeeffadhan ture. Bilchina muuziqaa nan ilaalan ture umriidhuma kiyya sanatti. Kanaaf walleen ani jaaladhu wallistoota kana kan akka Zarii Wadaajoo, kan akka Ilbinesh Qannoo, albeemonni hedduun Daagimmoo Konniin wal duukaa ba'aa turan. Muuziqaan Oromoo yeroo sanatti xiqqoo akka gaarii jabduu turte ol deemaa ture. Isaan nan dhaggeeffataa ture. Sana booda eegan ol dhufe immoo wallee bilchaatoo kan akka Alii Birraafan dhaggeeffachaa dhufe eegan jabaadhee jechuudha. Hiikaa wallee ijoollummaatti naa galtee dhaggeeffataadha. Kan sagalee immoo waan dhiisee kan qabasin jedhee garuu naa wallisi yoo jette sirba jara kanaan maqaa dhee keessaa tokko sin jechuun hin danda'a. Kan biraatti mee ceenaati kan ittiin hedduu maqaan kee beekamu walaloo fi akkasuma yeedaloo hojjechuudhaani. Mee waa'ee walaloo waan tokko nuu jedhee walaloo yoon sin jedhu walaloo sirbaa wal qabatee mee walaloon sirbaa maalidha? Walaloon sirbaa kun akkamitti barreeffama? Jiruu kee yookaan immoo achi keessatti maal akkamitti olaantu? Walaloon sirbaa maalidha jechuun dura adda baafnee ilaaluun dura sirbi mataan isaa maalidha waan jedhu ilaallu. Sirbi mataan isaa sirna tokko akka ilma namaati. Sirba tokko keessa jaalalatu jira, mufannaatu jira, susubbiitu jira, araaratu jira.
Soo sirba jechuun amala ilma namaa qaba jechuudha. Achi keessaa akkuma ilma namaa lafeen sirbaa walaloodha. Riitmiin jedhamu kun heertibiit ilmi namaa kunis laphee rukutee kuma socho'a. Wanti akka yeedaloo kun dhiiga warra yaa'u jechuudha. Wanti akka foonii kun meelodii sanarratti maal sin jedhu mararfannoo kan afaan Amaariffaatiin qillaase sana amala ilma namaa qaba. Kanaaf walaloon sirbaa lafee sirba tokkooti. Lafee sirna tokkooti. Sanarra dhaabateetu sanaan jabaateetu artiin hojjetama jechuudha. Meelodiin qophaa'a jechuudha. Muuziqaan itti tola jechuudha. Kanaaf lafee dugdaati sirba tokkoof walaloo. Walaloon sirba keessatti qooda inni qabu achi keessatti illee sirbi tokko maallee qabiyyeensa yookaan maallee qabachuu akka danda'u maal faallee akka of keessaa qabu. Tarii waannaa kaaftee tokkotu jira ammaa sossobbii qabaachuu danda'a yookaan immoo quuqaas qabaachuu danda'a jaalalas qabaachuu danda'a. Namni tokko amma walleedhuma tokko keessatti jechuudha qeenxeedhuma tokko keessatti jaalalaan jalqabee jibbaan xumuree yookaan immoo tokko sin jaalladhatoo jedhu bo'oo lammaffaa irratti immoo duraan sin jaalladha jedhee bo'oo lammaffaa keessatti immoo sin jaalladha jechuudha. Yeroo akkas ta'u sirba qeenxee tokko keessatti keessummeessuun danda'ama jaalalaaf jibba yookaan immoo sossobbiis ta'uu danda'a yookaan quuqaas ta'uu danda'a. Dandeenya. Dhugaa keetti Bosonaa waan yeroo hedduu na yaaddeessu tokko qaba. Gubbaarratti sin jaalladhaa akkanaa hanga du'aatti sirraa addaan hin bahu jedhee gaafa dhaka ga'u si jibbee jedha. Hanga du'aatti jedhe laal. Jiwwan kee irraa barbaadu jechuudha. Si jibbee jedhamu sun walaloo miti anaaf walloloodha. Wallolchiisu. Waan ofii wallole malee anaaf walaloo miti sun. Tarii akkaataan ati itti mararfattu walaloo fi yeedaloon sun wal faana deemuu qaba. Akkaataan ati itti marartoodha. Sossobbaa nama sossobadha yoo ta'e maaloo gudeettii koo maaloo bareedduu koo maaloo gudeettii koo maaloo bareedduu sun marartuu miti. Waan silaa jechitti mararfamu ibsamu jecha sagalee lolaatiin meelodii lolaatiin yoo ibsita sittis haala maddoo kanatti. Kanaaf sun anaaf walloloodha malee walaloo miti. Yeroo hedduu kan na yaaddeessuufi artii keenya keessattis yeroo hedduu dadhabinni mul'atu isa kana. Sirbumatu sirba ta'eef sirbuun sirnaan nama geessa jechuudha. Kanaaf waan jalqabde mataa irratti waan jalqabde tokko otoo ragaa bahuu fi yoo mufiin jiraate otoo araarfatu akka itti araarfatu meelodiin ibsatu yoo hin goolamne anaaf sirba miti jechuudha. Kanarratti namoota baay'eetu yaadas kenna. Egaa waan amma dhagaan kanarraas jijjiirama akka fidan abdii qabna. Sime walaloowwan hedduu akka barreessitu hin beekama. Yeedaloowwan hedduu akka hojjettus namni beeka. Garuu lakkoofsaan beeka walaloo amma kana hojjedhe yeedaloo amma kana hojjedhetti lakkoofsaan kan beektu. Yoo gaanfadhee raayibisee hin beeku malee ittiin dabaluu 276 barreesseera walaloo sirbaaf ta'an 276 achi keessaa muraasa isaanii yoo Mina achi keessaa warra barreessee muraasa. Haa ta'u sirboota nama barreesse muraasa isaanii yoo si ibse mee akkuma jalqabetti itti fufsiifu feetan waan jenna. Tasfaayii dhimma Finfinneen handhuura keenya murree kan jedhu Naataa Ilagurgis qotiin qonnaa jiruu koo lammiin lama hin jiru Minilik gurraacha nama nyaatu akkasumas sirboota biraa naataaf jechuudha. Nuna fufaa mammagaalanii shamarree nambuu mammagaalanii kan jedhu akkasumas albeema sanarraa hanga sirboota afurii. Taaddala Gammachuu haruurissi foolleen cabu akkasumas
kabarii irratti illee maqaa kiyya baasuu adiisuun beeku malee Oromiyaa lafti Oromiyaa Orofaa parsantii 50 ol walaloosaa akkasumas sirba Wallaggaa amma albeema isaa kanarra jiru walaloosaa guutuutti barreesse. Hacaaluu Hundeessaa albeema tokkorraa Sanyii Mootii, Dhiichisi Poolleekee, Baddeessaa Lagaa, Aggaaroo, Oromiyaa Tiyyaa, albeema lammaffaarraa Tulluu Jala Malkaayaatu, Achi Buutee Kee Dadhabee Akka Miila Bakkar Waaree, Dikkittiikoo yookaan Urjiikoon siin jedhaa kan jedhu sana. Tanii leencillee dhalee booda kodhollee dhalaa ilma abbaatti nuun baane keenya kuniyyuu falaa akka ijaafa daamee alaalatti waldeessa gariin seenaa dagatee mana gumaa walgeessaa mana gumaa tamilee mana gumaa hungeessii yaa rabbi hundaa dandeessaa sirba jedhu sana barreessee fi Qamar Yusuf amma albeemanni hojjetaa jiru kanarraa gara sirboota 5 olii barreessee fi sanatti hin deebinaa mudannoo tokkoon qaba. Ittaalee Seefuu Baqqalaa Jiituu akkasumas albeeman sanarratti Jiituu kan jedhu sanatti hojjete sirboota 2 kan biraas Muluu Baqqalaa Ijaan Qabuu Laataa namni himalchiisu Baabura Jaalalaa albeema maashin haaraa hojjechaa jirtu irratti sirboota 2 tokko Saaliyaa Saamii sirba Jimmaa Nafisaa sirba Jimmaa Riqichee Gibee Cab kan jedhu kan hojjedheef yoo ta'u Kadijaa Hajii sirba Walloo kamisee jette qalbiin kiyyaa kan jedhu yakkan sirboota biroo 2 Masarat Hundee Sanyii Taaddee Ashannaa fi Gabaan Qellem Torban Dhaabatti kan jedhuu fi akkanumas albeema sanarratti sirboota 9 Kumala Addunyaatiif sirboota 4 Abdii Murasaa albeema amman hojjechaa jiru irratti sirboota 5 ol Kamal Ibrahim Sodaa Rooba Gannaa Bona Citaa Haamanii Tolchoo Kabaana Jirratu Citaa Mana Ofii Nakase Anisa, Yanda Tony Yitu La Faria, Hijala, Neka, Nisena Neki, Nanjeta Garanjala, Sijara Garanjala. Ujala Malkayatu, Altu Bore Setanila Kana, Altu Bore Setanila Kana. Akatabatu, Amabiyonya atu Sena Sirabatu, Altulamit Kodesa Gana, Altulamit Kodesa Gana. Ganu Didera Anu, Lamiga Disabofi Mani Ganu, Ganu Didera Anu, Yaga Disabofi Mani Ganu, Ganu Didera Anu, Lamiga Disabofi Mani Ganu. Silale, Manayate, Orosi Chapo, Sanyitante, Simori Tamayo Pate, Orosi Chapo, Sanyitante, Simori Tamayo Pate. Urjiko Sinjada, Akagada Kenya, Kari Urjis Shani, Sifu Baduda Borod Isani. Amako Sinjada, Kumni Karta Ashkani, Barbara Bauko Barsinarga Pani, Subira Dal Kabe, Salanile Shani, Koto Dikiti Kotin Sibe Kani, Koto Dikiti Anan Sibe Kani, Alfuradu Fani, Mutingi Be Shani. Koto Dikiti Kotin Sibe Kani, Koto Dikiti Anan Sibe Kani. Kuting kona ya joroba, godang kama labamba, tuncamadana godang kama labamba, tumeko tanam, wadu kamna ya komoko, wajalana wal mararfana gambadigi, di walabdana, wal mararfana gambadigi, walabdana. Walirra fagaanne kuno dugda garaataane. Natti isse deemta tisoo seenaa garaan ba'ane. Achi buuteen kee gabame akka miila bakka ruwaare. Bareeddiitti awaash gama wal jaalacha wal dhabnaare.
galaanni dhibee guutus laftu bidiruu nama ceesisa garaan jaalatee rafu laftu sirbee nama deemsisa galaanni dhibee guutus laftu bidiruu nama ceesisa garaan jaalatee rafu laftu sirbee nama deemsisa ansa sodaatee barana qalbii kooti dhibee gaman jaalatee keessanii moofi. Siniin gara hundandaa tarreessitu jechuun walaloon sirbaa bilchina barbaada waa hunda caala waan laayyootti ilaalamu yookaan akka walaloo kaanii waan barreessan illee natti hin fakkaatu garuu sirboota hedduudha kanatti barreesse. Sirboota kanneen al tokkummaa ani ka'ee walaloo nama barreessu yookaan walaloo sirba tokko nama barreessee amma gattaa'ee barreessuu hin danda'amu. Ati yeroo dhuma kam walaloo sirbaa kanaa barreessita akka sirbaa ta'utti walaloon sirbaa ati barreessitu yeroon siif filatamu yeroo akkamiiti? Itoo yeroo isaa beekee anatti tola ture. Yeroo Anuu beeku. Garuu immoo wanti hin beeku tokko jira. Lakkii yeroo halkan barreessitaa guyyaa barreessitaa yookiin garagaramaa kaatee. Ani yeroo hin qabu halkanis soonatti dhufeenyuun ka'ee barreessa. Garuu immoo waa xiqqeeffachuu hin qaba. Ani gaafa naaruu qawween fudhadhu hin qabu. Gaafan aaruu gaafa natti dhaga'amu qawween kiyya kana qalama kiyya sana fudhadheetu man dhukaasatti gatta'aa jechuudha. Dhukaasa sanaan isa nama balleessu miti. Isa nama gorsa. Sanan barreessa. Malee aarii nan balleessa miti jechuudha. Kanaaf ni fakkeenyaaf sirba tokko amma Qamar hojjechaa jira. Waa tokko irratti keessa kiyya xiqqoo aarii ture. Maali? Miidiyaa tokkotu waa'ee Nelson Mandela hima. Sagalee ol kaasee hima. Achi keessatti akka walitti dhufeenya Itoophiyaa faana qabu dubbata. Garuu achi keessatti wanti inni dubbachuu qaaneffate tokkotu ture. Dubbateetu andi Itoophiyaa jeneraal jedha. Haasayiitu andi Itoophiyaa jeneraal jedha. Maqaa Taaddasaa Birruu tokko annaa. Maqaa Taaddasaa Birruu akkamitti dha'uu dhiise. Taaddasaa Birruu ani qarqaraa xiyyoo hin jenne morma koonoo saba kiyyaaf finyuuf kenneetu wal jedhee nu gaafatee maal jenna akka Taaddasaa Birruu Maandeellaa leenjisee akkamitti himu nama kanatti ulfaatu nutti sulfachuu qabdiiree waan jedhu tokkoon kaasaa ture. Yeroo dhuma sanan gattaa'ee maal jedhee walitti fidaa jedheetuman meeqa jaalalmaan jalqabuu laata jibbaan hin goolabuu jedhee maarra beetiyya maroolee kuulee shawaa jedhama shoolee yoo feenis walitti hasaasaa ammannee bukuu wal faarsaa jaalala kee shanna fuulee shirshir jenna ganda boolee waliin namuuramni irraa shirshir jenna gullalleerraa onneerraa shirshir jenna gullalleerraa gullalleen biyya tubbaatii biyya koo tota kumaatii galma koo isa dhugaatii ittirreeffanna kan keenya gullallee irratti wal geenya dubbannee itti wal dhageenya yoo biyya badhaatu qabna maal dhabnee manam baadhaqna maal dhabnee torba kaajellaa Taaddalee Leenjisee Maandeellaa akkana jedheetan kan garaa kiyyaa kana lafa akka kaawwadhaa jechuudha. Akkuma jette wallee kana guutummaatti Qamar yoo nu biraan ga'e guutummaa isaa hordoftoonni keenyas dhaga'uu danda'u. Anaan garuu hedduu natti toleera. Karaa natti ittiin ibsites namni akka baru namni seenaa dedhu seenaan isan dedhu waan jedhamu tokko jira seenaa dagachuu Mandeellaa waa guddaadha Afrikaadhaaf kan inni hojjete achi keessatti immoo qoonni Jeneraal Taaddasaa Birruu nama hundatu beeka haa ta'u wallee kee kanaaf uummanni Oromoo wallee galata guddaa siif qabadhee yaada gara gaaffii keenya kan itti aanutti ceena gaaffiin kunis wallee mamma sirbootaan wal qabatee ati
keesse kanaanii mee walaloowwan 270 280 barreessuu jechuun salphaa miti walaloon sirbaa. Walaloon sirbaa fi walaloo dhumna jedhamu walaloon tinni kaan jechuudha. Garaagarummaan qabaa yookaan walaluma tokko yoo argadheen sana sirba gochuu nan danda'a. Walaloon hundi sirban ta'u. Sirbi hundis walaloo qaba of keessaa. Garuu walaloon hundi sirba miti. Sirbi hundi immoo walaloo qaba. Walaloon sirbaaf ta'u dura gaafa uumamu sammuu kee keessatti riitimii faana uumama. Fakkeenyaaf waa'ee haadhaa sirbita yoo ta'e walaloo natti barreessitu slow yookaan waa'ee biyyaa hojjette yoo ta'e slow gootee dalagda. Walaloo sana gaafa barreessitu waa'ee waan sirbamuu fi sana beekuu qabda. Seenaa nama tokkoo yookaan seenaa goota keetii ibsuudhaaf yeroo hunda maaliif yeedaloon lallaafaa yookaan geerarsaan jalqabamu. Gaafa bakka sana dhaquuf ba'u miira isaa fi maatii isaa keessatti dhaga'amaa ture sana fuuteetu sagalee lallaafaan goota. Eegannachi ga'ee waan inni hojjete maaliin ibsita sirba wakkatiin riitimii atiin ibsita jechuudha. Waa'ee biyyaa, waa'ee haadhaa akkamitti tarii biyyi kun haa qabaattus haa dhabdus si qabdi. Kanaaf nama ati jirtuuf keessaa maatii keessa darbee biyya keetti. Miirri ati onnee kee keessaa qabdu marartoodha jechuudha. Gaafa walaloo sirba sanaa barreessitu marartummaa fi fiilingiin ati biyya keetiif qabdu keessatti jiraachuun irra jiraata. Kan biroo walaloon inni mataa irratti fayyadame isa ittaanu maaltu ittaanuu qaba kan jedhu akka walaloo kaanii wal bocee deemuu qabu walaloon sirbaa. Asirratti waan fedhe walaloo fedhestee jirritti dubbisaa ooluu yoo hin danda'e walaloon sun sirnaan deemuudha malee walaloo akka sirbaan deemuutti garuu inni lammaffaa isa sadaffaadhaaf ragaa ba'a. Yoon as keessatti waan kana baase iddoo kanatti riitimii hin okkolana jalaa iddoo kanatti immoo na jalaa laafa iddoo kanatti na jalaa jabaata jechaa miti. Garaagarummaan isaan qaban kana. Walaloon sirbaa fi walaloowwan dubbifaman kitaaba irratti ba'an abadan tokkoyyuu miti. Garaagarummaa qabu. Maaliif wal fakkaatu mana rukuchuu wal fakkaatu. Mee sirboota ammati walaloowwan isaanii barreessite kana kan maqaa dhumne kana keessa tarii daawwattoonni keenya sirbas nurraa eeguu maluuti. As keessaa kam nu affeerta gaafa nu affeertu baay'ee daloo kanaanis yookaan irra nu guuftaati. Mee fakkeenyaaf kana shannaa Faansii jedha gabaan galii torbannaa irratti nuti immoo kan laaleen kan yoo kana isinis miidiyaa keessanii gadhiisaa jirtan caaltu naannis isaan lamaan si jedha. Yoo sagaleen kan fedhe haa ta'u. Silaayyuu bareedni jedhan sila dhummaa ofiifaan sirban ture nyaafan namaa kenna. Gabaan qilleen torban naafatti kabaalee qaala kamtiiti kan koo onneensi malee jetteen jaalala keen qabamtiiti. Horroo jirta biyya bishee karbaa gomoo kiyya si dubbiseen darba. Ishubbookoo wallaggaa jirti ishoo biyya hayyuu. Ishubbookoo dhibee jaalala maaliin fayyuu. Ishubbookoo gubaa jaalala ishoo isaaf safuu. Ishubbookoo kaasi xiyyaara si biraan afuu. Nama balaalisa xiyyaara duruu samii gubbaa. Xiyyaara keenyaan wallaggatti qallayyaasee sirbaan. Atoo dureettiidhaa qabdaal bu'uudhaaf warqee qaalii boontuu wallaggaa qalbii koo fuutee galuu maaliif garuu maaliif. Gabaan qilleen torban dhaabatti gabaallee qaala kamteetti kan koo onneensi malee jetti jaalala keen qabamteetti. Horroo jirta biyya bishee garba gomoo kiyya si dubbiseen darba. Horroo jirta biyya bishee garba gomoo kiyya si dubbiseen darba. Gabaan qilleen torban dhaabatti gabaallee qaala kamteetti
kohonnen si malee jetti jaalala keen qabamteetti korroo jirta biyya bishee garba gomootii si dubbiseen darba korroo jirta biyya bishee garba gomootii si dubbiseen darba Shaboko walakka jirti shoo biyya hayyuu Shaboko dhibee jaalala shoo maaliin fayyuu Shaboko gubaa jaalala shoo isaaf safuu Shaboko mufee xiyyaara shoo si biraan hafuu Nama banaleessa xiyyaara duruu samii gubbaa xiyyaara keenya walakka dhiigala yaasee sirba nama banaleessa xiyyaara duruu samii gubbaa xiyyaara keenya walakka dhiigala yaasee sirba. Sirba caaltuu naannessoo imaltuu seenaan ta'e kan jedhullee walaloo isaa barreessiteetta. Maali imaltuun seenaan ta'e kun? Galatoon imaltuu seenaan ta'e kan jedhu kan sirba kana walaloo yeedaloo isaa salmatu dalagee ibsa jama kiyyaati. Adeemsan artiif qabu ejjennoo kiyya kan inni itti ibsadheedha. Wanti hedduun abdii si kutachiisan jiru. Hojjettee dhugaadha namni seenaa hojjetuun qasaa. Garuu namni seenaa hojjetu immoo jiraachuu qabaa. Seenaa hojjechuudhaaf jireenya isa barbaachisa. Gara artii keenyaatti yoo dhuftu walumaa galatti fayyadamtee wanti hojjetu sinee miti namoonni biroos wanti isaan faayidaa argatanii hojjetanii jiru. Isaanis isaan keessaa tokko. Keessaayyuu gara laafessa waan ta'eef immoo warra kaan caalaa miidhamuu danda'a. Kanaaf ejjennoon qabu immoo addunyaa irratti waan feeteen dhabdaan argatta. Sun waan jirtu. Seenaa immoo yoo dhabde gaafa sana dhufte. Waan dachii kanarratti fitee fitoon raawwatii yoo deemte tokko seenaas gaafata. Dhageen dhufneen malee rabbi nama gaafataa fi isaa saambifu. Kanaaf imaltuu seenaan ta'e kan jedhu kun ibsa ejjennoo kooti. Jiruuf jireenya artii keessatti. Sana ibsuudhaaf. Imaltuu seenaan ta'e karaa dheeraan deemaa galma dhugaa ganamaa odaa jala boqodda yoon dadhabee barbaacha mana ba'e ormaa dhokse seenaa aadaa kiyyaan guddisa yoon qaqqabee hin deebi'uu riqichi cabee raafamuu deemsa dadhabee naaqamu hin deebi'uu nancaya galaanaa hamaa seenaan galmeessa kaanamaa qaroomina ilmaan kuush kanaa dhagaan musamee har'a ittiin of waamee edaa seenaan guca tulluurraati hin dimimmisaa malee naamu kanarra lagaan seenaan saamu keenyaan of hin waamu. Qaama gadaa sirna namni biiftuu dhugaa kan irratti ni abbaan bokkuu seera tume abbaan gadaa bulchaa seeraa. Imaltuu seenaan ta'e karaa dheeraan deemaa galma dhugaa ganamaa wadaa jalaan boqodda yoon dadhabee barbaacha mana ba'e ormaa dhoksee seenaa aadaa kiyyaan guddisa yoon qaqqabee hin deebi'uu riqichi cabee raafamuus deemsa dadhabee naaqamuus hin deebi'uu nancaya galaanaa hamaa seenaan galmeessa kaanamaa qaroomina ilmaan kuush kanaa dhagaan saamee har'a ittiin of waamee edaa seenaan gosa tulluurraati hin misaa malee naamu handara dhagaan seenaan saamu keenya
Mees keessatti bu'aa bahii artii kan akkamiin ibsitamee keessumaa immoo gama wallistootaatiin artiin kun akka kanaan eessa ga'a? Industirii muuziqaa isaa sun sila maallaqaan deeggarame waan caalu gara fuulduratti hojjechuu danda'a. Wallisaan sun har'a sirba baasa, kilippiin hojjeta. Kilippiin sun akkasumatti waan hojjetameef inni maallaqa baaseeti kan sana hojjeta. Sanarraa garuu waan argatu. Tarii akkuma jette sana seenaa galmeessuu ta'uu danda'a. Seenaan sun immoo caalatti cimee kan galmeeffamu yoo illee maallaqaan illee deeggarame waan ta'eef kan si gaafachaa jira. Artiin Oromoo amma irra jiru sadarkaan irra jiru akka hirmaataaf dhaggeeffataatti olaanaadha. Hedduu olaanaadha. Garuu immoo akka nama artistiin tokko immoo fayyadamaa jira yoo jettee namni takka fayyadamaa hin jiru. Inni bidama muraasa. Carraa konsertii biyyoota alaa argatanii hojjechuudhaaf ba'an yookaan immoo carraa tokko tokko argachuudhaan biyya keessattis namoonni muraasni yoo fayyadaman malee artistoonni Oromoo fayyadamaa jiran dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan abbaa dhabee fakkaata. Ilma abbaa dhabee in guddatamu hunduu yoo itti guddachuu ni danda'a garuu guddina akka ilma abbaa qabduun guddatu. Guddina tokko gaafa kaafnu qanani'ee kan guddate dafeetu mul'ata. Mataan itti guyyee kan guddate immoo kan immoo rakkatee guddate immoo guddinni isaa sun hanga barbaadamu hin deemne jechuudha rakkoodha. Kanaaf artiin Oromoo sadarkaa sanarra jira. Dhugaa dubbachuuf cimina galatan qaba artistoota Oromoo hundaafuu. Cimina afaan keenya aadaa keenya impaayera kana keessatti afaan tokko jaarraa tokko moo'ee mootii ta'ee afaan keenya gadi buusee akka inni guddanne coopha isaatti coobsaa ture ol kaasanii fuudhaa kan jiran artistoota Oromooti. Wareegama gurguddoo kafalaafii jiru artiidha. Afaan kana guddisuudhaaf bakka kaleessa turerraa bakka har'a jirutti bakka warra afaan kana hin feene naasuu keessaa hanga galan godhutti deemaa jira. Garuu faayidaan itti argamee miti. Gaafa tokko immoo faayidaan itti argamaa tarii jechuu dandeenya. Kanaaf seenaa nama tokkoon sii kaasa. Artistoonni Oromoo akkuma namoota ilmaan Oromoo bilisoomsuudhaaf saba kanaa jiraachisuudhaaf wareegamanii darbanii artistoonni Oromoos afaan kana aadaa kana seenaa kana jiraachuudhaaf wareegaman darban hedduu jiru. Kan akka Abdii Qophee faan sii kaasa. Abdii Qophee Spinal Cord artii Oromooti. Asitti iyya birmannaan hin qabne iyyee otoo rakkatu dhufe. Eegamuu du'ees maatii isaa namni ilaalee hin jiru. Yuutannaati nama sadii afur namni dhaqee gaafatu hin beekwaan. Haa ta'uuti namni akkana saba isaatiif adoodee dabarsee kenne. Yoo rakkatu artii kanaaf wareegame jechuudha dhugaan siif hima. Maal jedhee gaafa abdii dhabuu sirba hirphan sirba tokko yaadattaa. Ergaan abdii dhabee jiruu lafaarratti garaa dachiitiin seenaa haaya nagayaatti jedheetu saba isaatti nagaa dhaammatee akkuma jedhe garaa dachii dhaqe. Nama meeqatu artiidhaaf wareegame. Artistoonni Oromoo wanti isaan amma gochaa jiranis waan sana. Afaan kanaaf abbaan eenyu hawaasa kana. Ani jalqaba teest kan gootu Oromoo ta'u koyyuun afaan Oromoo dubbadheedha. Jalqaba namni biraa hin baru jechuu koo miti hin bara. Garuu Oromoodhaa jechuudhaaf afaan kana aadaa kana duudhaa safuu Oromoo dhalootatti yoo hin dabarsine namni tokko ana balchiif hin jechuun faayidaa hin qabu. Abbaan qabeenyaa Oromoo hedduutu jiru. Wallistoonni biyya kanaa albeemni isaanii kan gurguramu, kaaseetti isaanii kan gurguramu
dhugaadhaan siif hima 100 keessaa 85 Oromiyaa irratti. Kan isaa kana waan irraa qabu hin beeku. Namni afaan hin qabne, namni aadaa hin qabne, namni seenaa hin qabne, namni maansaa hin shakka. Ulaagaa namummaa guute jechuun hin ta'u. Kanaaf afaan kee irratti, seenaa kee irratti yoo cimtee hin hojjenne carraan soosaayitii kanaaf fuulduratti maal ta'a? Wal nama mamsiisaa jechuudha. Kanaaf sammuu artistoota Oromootii fi artii Oromootii afaan isaatiif waan isaatiif birmachuutu irra jiraata jedhee tanama. Yoo hin birmanne garuu artiin Oromoo sadarkaatti duugaa irra jira. Akka maalitti? Akka namoota. Fakkeenyaaf tarii sirboota akka mana tokkotti waan xiqqaan hojjetan waan baay'ee hojjetan jette kana dhugaasiin jechuudha. Guyyaa tokko akka waan tokko hojjetetti ilaalaa jiru. Maaliif of kenneera afaan sanaaf? Yoo namni jiraadde tarii waa xiqqoo nan burqisiisa. Namni biraas dhufee akkanatti yoo siin gaabbee yoo dugda duubatti deebi'ee namni biraa kan dhufus kan har'a cina jirus gaabbee deebi'ee dugda duubatti. Gaafa kana burqituun gogaa jechuudha. Burqituun yoo gogeemmoo galaana barbaadu gogummaadha. Kanaaf dheebuu hawaasa keenya mudata jechuudha. Dheebuu artiitu mudata jechuudha. Kanaaf hawaasa artii isaatiif birmachuu qabaan jedha artistiidhaan. Artii isaatiif birmachuu qaba. Mee walaloowwanitti immoo haa deebinu amma kaafteetta Abdii Qophee akkuma duraan kaaftee walaloon sirba tokkoof bu'uura yookiin lafee dugdaa akka taatetti nuti kaastee. Abdii Qophee immoo kanarratti namoonni guddaa hojjetanii sirboota amma afaan Oromootiin jalqabaa qabanii yaalaman kana hunda kan isaati jechuun hin danda'amu. Sirboota hedduudha kan isaan hojjetanii. Walaloo isaanii akkamitti ilaalte? Walaloo Abdii Qophee yeroo sana barreessaa ture. Walaloowwan sirbaa kana namaaf kennaa ture. Ofiillee wallisa. Sirboota baay'ee walliseera. Sirboota baay'ee namaaf kenneera. Mee akkamitti ilaalte? Sirboota yeroo sana jiran fi kan ammaa. Kan jechaa jirtu kana. Gaafan jalqabuun lafee dugdaati Abdii Qophee artii Oromootiif jedhee si jalqabe. Kan kanarraa hafee warri foonii jechuudha warri kaan. Jechuun waan naannoo hojjedhe waan namoonni biraa hojjetanis foonii kan lafee dugdaati. Abdii Qophee gaafa barreessu kan ajaa'iba sitti ta'u sirba sana yoo dhaggeeffadhu sirba tokko yoo dhaggeeffadhu sirba inni dalagu of keessatti akkan kilippii dalaguna godha. Jechuun yeroo inni simbira fa'aa ergatu yoo sirba sana yeroo dhageessa ta'e yeroo simbirri kun dhaqxee bakka ishiin qubattu mucayyoo waa hojjetaa jirtu argitu dhaqxee itti qubattee yeroo ishiin ergaatti muteen deebitu akkana kilippiidha sun. Viidiyoo faana dalagaa ture sammuu isaa keessatti jechuudha. Viizhin hojii ta'an hojjete. Daayirekti godhee walaloo qofaan barreessine. Kanaaf jechoota miidhata. Waa'ee Abdii Qophee ibsee onaan jette. Rabbi jannata keessaa jiraachisu. Kanaaf oolmaa guddaa saba kanaaf afaan kanaaf aadaa kanaaf nama oolee tokkotu Abdii Qopheeti kanaaf waa'ee isaa kaasu deeme. Walaloowwan sirbootaa fi katablee keessaa immoo tokko tokko waan namoonni nama jedhan asti kaafnee wajjin mari'achuudhaaf amma sirba Haacaaluu Hundeessaa Sanyii Mootii kan jedhu sana. Walaloo achi keessaa maal jedhaa Arraageessi Jimmaa qallatee furdataa kan jedhu jira. Namoonni tokko tokko walaloo tokko maaliif akkatti barreeffame? Qallatee furdachuun maali? Yoo qallate maqallata, yoo furdate furdata. Tarii walaloo tokko keessatti ani waa'ee Arraageessaa yeroon haasa'u waan mallaatti barreessu sana qofa haasa'an jiru. Tarii sun kan kiyya. Garuu akkuma namatti yoo ilaalte wanti qallatee hin furdanne waan lubbuun qabne qofa. Wanti lubbuun qabu qallatee hin furdata. Arraageessi umurii dheeraa jiraata. Umurii Arraageessaa Oromoon jedhudha. Umurii Arraageessaa humna qilleensaa sibbaa godhu. Arraageessa jechuun umurii dheeraa jiraata. Umurii dheeraa jiraatu keessatti haaf jireenya isaarra gaafa ga'e
ofii waan hiree mataa isaa murteeffachuu kan danda'u umurii isaa walakkaa eega ga'ee booda. Amma umurii isaa walakkaa ga'utti harraagessi kun soorata isaallee kan fidaniif harraagessi nama irraa dhalate kanaa jechuudha. Gaafa hiree mataa isaa ofii murteeffate immoo battalumatti gabbataa jechuudha waan fedhii isaa argate. Hiree isaa ofii yoo murteeffate jechuudha. Kanaaf qal'atee furdataa jedha. Namni michuu qabu kun immoo hammatee dhungataa jedha. Namni michuu hin qabne kophaa dubbataa jechuudha. Inni qabu hammatee dhungataa jedha. Inni dhabe kophaa dubbataa jedha. Maashoo jechaan jiru michuu jedha. Kanaaf namni waa qabu waan qabu abdata. Namni waan qabne waan fedhe dhabe immoo kophaa haasa. Sun maraattuu miti. Yaada keetan kophaa malee maraannee jedha dhaqatti. Sirboonni kun waan wal faalleessanii ta'uu hin ta'in akka kiyyatti waan wal harkisanii. Tarii wanti simeen yaadee godhe kun hubannoo hin arganne laata. Ani jaalallee yoo argate suutaan hubannoo argata waan ta'eef akka hin qabu akkuma har'aa kana akkuma ta'e jette gidduu kanaan jaaladhisanii miti jedha. Dhugaadhaan mootiin Abbaa Jifaar Oromiyaa keessa mootii turan keessaa isaan tokko. Namoonni kan fudhannis jiru fudhatanis fudhachuu baatanis dogoggora sirriis ta'uu danda'a suni. Jifaar fi Fiidaala ture. Namoonni biyyaatti dabarsee Oromoo kennee maa akkana jettaan jennaan an itoon waan Abbaa Jifaar jedhu ta'eeti. Kallattuu waan Abbaa Jifaar jedhaan jedhu. Nama sana mani gaazexeessaadha. Mee atama akka jirtu kanarraa ani eessan si ka'a beektaa geessiin jimma si ka'an jedhe magaalaa Jimma. Naa dhaqxaan jedhe mee eessiifan naqa. Naa dhaqi gaachuu ta'an jedhe. Mee sirba sana naa sirbii jedhe. Gibee gamoon jaaladhisanii nuti jedha. Eessa jirtaati? Jimma. Kanaafuu nama gara shaggaritti olaanee jiruun jettaa jirta kaa'ee. Anis immoo shaggar keessa dhaabadhee yoon sirbe gibee gamoon jaaladhisanii nutiin jedha gara Jimmaa kanas jechaa jiraan jedhe. Garuu bishaan gibee laga Oromiyaa keessa yaa'u bakka lamatti kutee waan ta'eef hawaasni achi jiru lachuu sanii mootiiti warra dimokiraasii addunyaa kanaaf gumaachee kanaaf an Oromoodhaan jechaa jira malee moostiin Abbaa Jifaar qofaa waan jechaa jiru. Kanaaf al tokko akkitti hubannu waan waa kaasuu ta'a. Garuu immoo waa kaasuun gaariidha. Achi keessaa akka waa hubatan ta'a. Kaasuu keetiif galatoomii Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS qophii harka fuuneeti kan daawwataatii jirtan qophiin harka fuunee keenya har'aatiin keessumaa kan godhanne walaloo sirboota akkasuma ogeessa yeedaloo afaan Oromoo yeroo ammaa kana sirboota afaan Oromoo hedduutti kan mul'ataa fi kan argaatii jirtan simee tufaati. Simee gaaffii deebiin keenya ammasitti uffata. Walaloo kana keessaa badaan baanochuun keessatti maraan martoota taphataa jirraati. Walaloo sirboota namoonni tokko sirboonni afaan Oromoo ba'an baay'een isaanii gorsaan qabanii barbaadan fuudhanii gara mana muuziqaatti fiiguun jira waan akkasii yeroo odeeffamutti jira. Tarii hanqina yookaan bilchina walaloo sirbootaatiin wal qabatee wallistoonni gara mana muuziqaa otoo hin dhaqiin duramee maal gochuu qabu asirratti. Kana yoon siin jedhu tarii namni si'iin wal beekaniif naannoo ati jirtu jiranii si'iin silaalchisuu danda'u yookaan immoo atillee barreessuu dandeessa. Carma kana kan hin arganne jiraachuu danda'u. Mee isaaniif maal dhaamta? Akkaataa kamiin walaloo isaanii haa fooyyeffatan maal gochuullee qabu? Isaan kanatti waa'ee miidha. Siidii hedduutu istuudiyoo hedduu keessa darbee ba'a. Sirba sinyachaan jiru. Siidiidha. Sirba jechuun ulaagaan adda maaliif akka kaa'e kana kan guute maa yaalanii miti. Heddummaa keessaa filannoo argatta. Maa baay'atanii miti. Garuu baay'inni kun gara kwaalitiitti yoo geeddaramuu danda'e egereen afaan kanaa sirriidhaa jette. Yoomuu bara neetworkii fi bara
websaayitiidhaan maal hojjetamu ani asiin darbeeraa akka asiin darbuu koo mallattoon lafa sii buusee darbu bareedduu koo baala buusee sii darbaa yoo jette bara kana bara waan hundaan daqiiqaa keessatti addunyaa wal quunnamtutti ati baala buusee mallattoo akkasii ta'u baala buusee darbeera karaa sana jettee waan sirriitu taate hawaasa waggaa beeka dugda duubatti deebistee jechuudha yakkamaadha. Teknooloojiitti akka fayyadamtaas. Akka fayyadamne taasifte. Kanaaf gaafa hojjettu addunyaa keessa jirtu kana faana maaltu deemuu qabaa? Maaltu wal simachuu qabaa? Hawaasni kiyya iddoo kam jiraa? Dursa sana beeku. Istuudiyoo seenanii maayika godhatanii waa lama jedhanii bahanii sirbituudha jedhan nama sanaa miti. Haa ta'u sun gaariidha. Jibbarraan qabu baay'inaan akkanaa kanarra garuu akkamitti maaliif gara kwaaliitiitti hin geeddarree mariidha. Yeroo hedduu akkuma tu jette hojjetanii fixanii kaa'anituma isin kottu eenyu ilaalee Arguma muuziqaa seenaa. erga absii maaster siidii qabataniituma maaster siidii godhanii isin eenyee dhaggeeffadhu naan jedhu. CEO ta'e malee. Egaa ani kun awwaal ajjeeftee awwaal namatti fidde malee akka waan kana jiraachisu waan natti hin finneef otoo waan kana jiraachisan jettee hojii kana hin jalqabiin fixee natti fiddaa. Kanaaf kana irratti yaaduu mul'atteessu fudhadhu beenu jedheetu manitti hima. Mari'achuun gaariidha. Yoo mari'atte bakka tokko geessa. Muuziqaa kana keessa yeroo jirtu meeshaa muuziqaa yaadda? Qamartuu waan ta'e akkanaan jedhe sini gitaara hin dandeessaa miti naan jedhe. Jennaan dhawuu isaa hin danda'u ittiin nama dhaye yoo jette garuu Garagalchite. ani yoo ittumaan nama dhaye jette malee Yakkatti si galcha. yoo ittumaan nama dhaye jette malee atis meeshaa muuziqaa takka dhawuu hin danda'u sin jechuu barbaadeetaan. Walloo sirbootaa maal ni yaadda? Rimee walaloo dhuma tokko laaltee toora nu buuftee gaariidha. Bara ongeen hammaate. Bara ongeen hammaatee garaan dachii gogee samiin ol fagaate. Uummanni illee laafee ongeen lubbuu dhaabe. Mana gumaan dhaquu sittan olii yadha yaa waaqsuma jira. Gurraacha garaa garbaalee min garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa. Uummanni kee rakkate ongeen laaffistee jilba. Jidha garaa keetii dachii irratti roobsii qara ongee doobsi. Jedhee ta'uu ammadhee dhaamsa ol ammadhee. Galanni isaa hin badin ililchaa yaa namaa. Garuu an tokkoon kadhadhe deebiin dhufe lama. Takka nagaa roobee dachii goge jiisee otoo xiqqoon turin cabbii gadi dhiise. Takkan kakawwisaa takkan calaqqisaa afaan hin baafannee garaa koo keessatti naaroobiin kadhadhe an hojiidha nawwee maaliif kakawwisa maaf dhukaasa qawwee. Cabbii rooban dirrisaa eessa abbaa kiyyaan dhaqa godoon kiyyan dhimmisaa. Deemuuf lafti dukkana eessa abbaa kun quphan. Eessa kiyyatti of geessa odaa jalattan eessa. Durumaa jalqabee odaan nuuf gaaddisaa qorri naman tuqu dawoodha baallisaa. Garuu eega bara kana meedii isaa jiran achi jala ciisuufis nan sodaadhe. Fira gaafa rakkoo birattan godaanee dhaqquu kiyya baadhee. Firri gaafa rakkoon ittiin dhaadadhu nyaara natti goore yoon nagaa gaafadhu. Ni har'ana bulchaa godoon koon nim'isee jedhee tan gaafadhe koomee lafa hanqisee. Innis akkas jedhe qondaalli firri koo. Achi ijoollee ciisaa asoriitu bulaa yeroon barbaadadhu hin cufannaa bulaa. Anaan jedhe firri koo dur fira nabdadhaa. Kan firri na jibbe bakka narra bulu mi'eessaan argadhaa. Fedhus nattaa roobu qorris haana ulu. Horiif fira caalee horiin manaa bulu. Jedhee tan deebi'ee godoo koo banadhee maqaa rabbii waamu hayyuu mandagadhe. Fedhus haadhimmisu fedhus gadaana qu'ees godoo kottan gala eessuma hayyuu naqu.
jedhee murteessee godoo koo banadhee maqaa rabbii waamu hayyoo manda kadhee yaa rabbi jedhee tan maqaa rabbii dhahee cinaacha koo qorre geessee lafaan ga'e. Safuu cabbii keessa rabu. Hirrimas na fuute dadhabee lalee remoota koo fuddeen chaanaala jijjiiree abjuudhumaan muubii ilaaluu eegale. Abjuun abjoodhu godoo koo dhimmi citaa haamuu miti. Nama citaa haamu dhaboo waamuu miti. Na fuulduraan qabu takkumaa yaadanne waa'ee godoo kooti. Cabbii keessa ciisee kan hin abjoodhullee waa'ee qomoo kooti. Cabbiin illee jedhaa. Gurraachi gubbanaa waa meeqaan namiidhaa. Dubbii haati gootaa mana caabtee ilma isheetii boochii attamiin dagatee galmee jala oolche. Mee onnee horadhu. Isuma namni mee ka'ee komadhu. Maali yoon komadhe tokkichaaf na uume silas laman ta'a nama gadi naman irratti roorrisaa silas naman ta'a jedheen kunis waan hin baasu rabbinaaf haa dhiisu innis waan barbaadu illee waan qabu waan hin kennee kiisu garuu rabbinaaf haa dhiisu. Yoona ga'uu keenyaaf galata kee jedhee galata galfadhee maqaa isaa leellise galmee keenya hundaa isaatti ol deebise gara mana galmeetti deebiseera galmee adii. Hordoftoota televezyiinii OBS qophii harka fuuneeti kan daawwataatii jirtanuun qophii harka fuunee keenya kanarra gara xumuraatti deemaatii jirra. Istuudiyoo keenyatti argamuudhaan keessumaa gama aartii Oromootiin wal qabate jechuudha waan hedduu kaasneerraa walaleessaa yookiin walaloo sirbaa barreessuudhaan akkuma yeedaloo hojjechuudhaan simeetuufaa Dasi galateeffannaa fi deebii kan fakkaatu waliin gaggeessuu keenyaa fi galata argadha.